Shama harka kun ilmaan Oromoo akkan jirtan fayyaa keessanii bakka jiraattan bakkuma jirtanitti nageenya qulqullinsa irraan isin dhaqqabu. Akkuma beekan chaayinaa linkiyyaa haaraa waan ta'eef subscribe, like, share gochuudhaan walaa jajjabeessan ilmaan Oromoo. Hadda akkuma argitan viidiyoo gabaabaa qabadhee isiniif dhiyaadhee innis maal jettanii akkuma argaa jirtan viidiyoo armaan oliitti mucayyoon tuni gizaa caaluun manaa bahee deemu isii galchuudhaaf manaa bahee du'ee jedha. Fakkeenyaaf yaa ilmaan Oromoo jechuudha. Shamarri takka fuutee nama manaa baateeni yeroo eegadu sa'aatii muraasa booda turtee dawwaltee jedhan poolisiitti akka dhageenyutti akka odeeffama dhagahaa jirutti jechuudha. Kanaafuu isiin tuni eega bira jiraatte hin rukutamtu hayyee ergammoo yoo rukutamuu isaa argite daftee karaa maatiitti maa dawwaluu dhabdee kan jedhu hundumti keenyayyuu akka namaa galutti shamarran takka nama takka lubbuus ni baasti lubbuus ni bitti jedhan. Kanaafuu sirriidha dubartiin waa hedduu mucayyoon tun akkuma beekamu waa'ee du'iitii Haacaaluu kana keessatti injirti dhibbaan dhibbatti jennee jala sararree fudhachuu qabna mucayyoo tan nu barbaadamuu qabdi. Kanaafuu maaliif isin dhalattu Ambootii jedhamtee jirti akka nu barbaadamtee qoratamtee karaa mana seeraatti dhiyaattee waa'ee Haacaaluu irraa akkasiin himtu barbaanna. Sa'aatii saniin fuutee baate dammoyyuu eega karaa deemtee asittis immoo ka du'iitii isaa dafteen himnee jedhama akka odeeffannoo dhagahaa jirrutti. Maaliif isiin tun rukutamtu eega bira jiraatte wanti kun isiin keessa jiraachuu fi isii waliin xalaata ta'uu isii ni ibsa jechuudha. Namni tokko osoo nama waliin nyaatu garagalees nama nyaata akkuma jettu Oromoon mammaaksa irratti sirriidha. Mucayyoo tana dhibbaan dhibbatti waa'ee Haajjeessaa Haacaaluu keessa jiraachuu isii jala sararree hundumti keenya ijoollee Oromoo bakka jirtanii maatii isiitii fi isiin akka seeratti nu dhiyaatte natti fakkaata qorannoon irratti adeemsisuu qaba. Maaliif isiin osoo bira jirtu akkamitti dhahamaa inni akkamitti isiin akkamitti hin dhahamne akkamitti isiin natsaa baatee inni kun makiinaa keessatti dhahamee jira. Wanni kun immoo eenyumayyuu ta'e nama shakkisiisa. Isin tun akka nu qabamtu barbaanna yaa ilmaan Oromoo hundumti keessanuu jajjabaadhaa dhaabadhaa biyya keessaniif biyyi teenya keessatti lammiin keenya miskiinni keenya dhumaa jira uummata Oromoo jechuudha. Kanaafuu Haacaaluun du'ee isa duukas nama baay'eetu du'aa jira akka argaa jirrutti jechuudha. Biyyoota hedduu irratti dhiigni ilmaan Oromoo lola'aa jira. Kanaafuu yaa uummata Oromoo keenyaa jajjabaadhaa lammii keessan jajjabeessaa. Warroota Haacaaluun irraa du'an illee Oromoo hundumaaf irraa du'e wanta ta'eef jajjabina nu haa kennu jajjabina isiniifis haa kennu warra isaatiifis maatii isaatiifis hundumaafu. Kanaafuu jechuudha mucayyoo tana bakka jirtanitti nu barbaada. Sheer walii godhaatii haa barbaadamtu isiidha. Wanti isii xalaata taate osoo waliin nyaatu kan garagaltee Haacaaluu nyaatte isiidha. Kanaafuu akkamitti maatiitti bilbiluu dhabde kan jedhu hundumti keenyayyuu keessa garagalaa laala nama shakkisiisaa jechuudha. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo hundumti keenyayyuu bakka jirru obboleeyyan teenya du'aa jiranii dhumaa jiranii. Kanaafuu iyyaayya dabarsaa akka mootummaan federaalaa kun nurraa qabu yoo ka qabatu taate leenjisee osoo ilmaan Oromootitti gadi dhiisuun taane ummaan Oromootirraa akka nu qabu iyyaati yanuu dabarsaa addunyaatti nu beeksisa. Akka nurraa ka'u lammiin keenya dhumaa jira biyyi keenya dhumaa jira. Kanaafuu baay'ee ijji ilmaan Oromoo gizee maraa waan gaarii nu argaa jirtu waan gaarii nu dhagahaa jirtu. Kanaafuu yaa ilmaan Oromoo warroonni biyya garaagaraa keessa jirtan obboleeyyan teenya ka biyya keenyatti dhiigni jaraa lola'aa jiruuf haa birmannuu sinin jedha.